namoonni ni gargaarsisu achumaan badu achumaan badu ni kijiba firoota saafida Oromoos miti warra jedhanuuf deebii ta'a warri immoo inaaftonni maqaa balleessuutti turtan yeroo san na yaadadha waa'ee Liibiyaa sana maal naan jedhamaa ture yaadattu Facebook irratti waggaa shanan adda ijoollee shanan kunu ijoollee Oromooti miti googilii keessaa barbaadee fide Mubaarak jedhe Oromoo doolaara 12,500 lubbuu nama 5 bittan miti hunda jaraa yoon siniin finne amma Mubaarak miti sobduu jedhaa jakotti tufa waameen jira maaliif na rabsamaara namoonni mana kootti illee waa gargaaran haamilee cabaa jiru waan ta'eef namoota sana dur viidiyoon jala akkas ture jedheen sin itti agarsiisee akkasii yaadattan hamma immoo akkasitti jiru jedheen hunda jalaa sinii dhiyeessa jechuudha. Quba qabaadha abshiram jaalladhee miti akkas barbaada Oromoon. Waa ifaajee isaa arguu barbaada Oromoon. Akkasi. Amma namni galtee urjii koo galatoomii Abdiraabaa dhufeera. Abdiraabaa yoo dhufe yoo haalli mijateef neetworkiin hojjetee fi sarpiraayizii sinii fidee dhufaa. Meerree misku kottu si lezanni olirraa qabna kottu atis jirta gaafa sana. Ijoollee Abdiraabaa yoo jiraate ol naa galcha Abdiraabaa yoo jiraate abaaboo darbadhu ol galii Abdiraabaa dhufnaan sarpiraayizii sin godha waan ta'eeni yoo Abdiraabaa dhufne ittuma fufna. Abdiraabaa yoo jiraate filaawarii darbadhu. Ilaa mucattiin kuni Mubaarak kedum. Alaikum assalam. Aarii olirraa qabna girmaa konaa obsi. Itti mufadheen jira garuu immoo yoo abbaa jibban iyyuu haqan jibbanu jaartii mubeetti haadha miskiinaati. Yaadattu ijoolleen akka qoya Abdiraabaa geggeesseen kaa. Abbii koo. Abbii uummanni sagalee kee dhaga'uu barbaada. Abbii. Annan jira sagaleen koo joo. Jirta. Annan jira. Jira. Okay. Abbii koo yoo sii mijate al tokko. Jirta. Sakandii tokko ittiin waase. Yoonni haasa'uu danda'e haasa'u. Yoo haasa'uu hin dandeenye adiisu. Sagalee isaa dura keenya jettola. Abdiraabaa jechuun ilma namaati. Kaleessa giiftiidhaan. Leencaa haga ilillitti. Ilmaan Oromoo guutuurra dhaabataa ture. Keessaan immoo wallaahi doolaara 100 yoo barbaadan baaseen sin agarsiisa amma. Telegiraamii korra namoota hedduu gargaaraa ture. Nagaa keessan. Adda immoo akkuma barate telegiraamiin naa bilbilee obboleettii koo birrii amma naan gargaaraa jedhe. Akkaawuntii ergii jedhe. Kottu gasiirraan jedheni. Akkaawuntii naa ergii jedhe. Didee achumaan gasti akkaawuntii mucaa ergeefiin ka'e. Mubaarak akkam. Yoo hadhan finne organama nu nagaa abbii koo. Jirtu. Nagaa birrii meeqa nu gammachiisaa ta'a? Jirtuudha. Birrii 20 nan ergaa fi akkasi. Irrifatiin giiftii koo yoo margite mallee. Abbiin birrii 20. Nama dabarsu karaa deemaa jira naan jedheeyyuu yeroo dabarsanii resiitii si ergaan. Borna gaafadhaa bor yeroo kana yeroo laayivii galee meerree birriin biiftuu abbiin galche jedhaa na gaafadhaa telegiraamii walii qabna inni keessaan dubbatee keessumaan akkaawuntii fudhatee gargaaruu beekaa takkaa gastiirra bahee kanan gargaara jedheen beeku har'a garuu nan dirqamsiise dhimma biiftuuti waan ta'eef maaliif si waliin nan jira jechuu isaa barbaada isiidhaan obboleettii keetiin si waliin jirraa abshir jedhiiniiti galatoomii abbii koo waraqata keessumaan na argiteennaan maxxansaa akkaawuntiin abbiidhaa ergee dhaggeeffadhaa keessaan inni ergee waan ta'eef 1,68 duwwaa 7 30 4 51 maqaan Zawdituu Darajjee jedha abbiitti kanan erge jechuudha. Keessaan illee nama erguun jaalladhu abbii taanaan erge malee. Geessanii abbiin na amanus shiftaan maqaa koo balleessuu hin jaalladhu. Yalaa kun kanan ergeef abbiidha. Akkaawuntiidha. Abbii raabaa. Konola. Ana tuquudha miskiinni akkan gargaaramne gochuu keessan hin barbaadu kanaafan malee abbiini na beekaa eenyuun akkan ta'e hadhaaleef nama gargaaraan jiru kanaafan gastiirra sinii fide galatoomii jedhaanii hundi keessan iyyuu foolootti naa godhaa humnaan gastiirra fide akkasi kaa obboleettii koo 100,000 ol uummanni keenya si gargaareera ammas immoo amma gargaarsi dhaabatutti
riskii kee hin kutu namoonni gargaartaa yoo jiraatan torba barreeffadhaa ol galaa gargaaraanii sinin jira nagaasaa yoo jiraatte ol galii intala kanaa wal si barsiisa jechuudha abbii hundi keessan foloo godhadhaa intalli kun yoo aarii walirraa qabannes dhalattuu naannoo Jimmaa nan jira neetworkii shot na godhaa beektu intalli kun maqaan isii obsee jedhamti isuma dhuguma wannan isii kabajuuf wannan isii jaalladhuuf obboleettii kooti haadha manaa mubee isa miilli isaa Saawudiitti irraa citeeti nama galataati yeroo waa'ee Liibiyaa yaadadhe isii dagachuu hin danda'u yeroo sana yeroo an hattuu jedhamee gar tokkoon haamilee cabu wallaahi haamilee naa ta'a turte guruppii keessatti uummata gorsaa akkaawuntii haamilii ijoollee Liibiyaatti qabamanii ijoollee Arsii sana lammanis intala Miskuu jedhamtus Aayishaa jedhamtus namoota 5 Liibiyaa keessaa baasifne kophaa koo miti isiidhaa fi ijoolleen biraat nan dagadde malee jiru garuu adda durummaadhaan namni guruppii 5 moo 6 qabee deemaa ture akkaawuntii yeroo guruppii waatsaappii nu jalaa gubanu kan biraa bantee uummata walitti qabdee ijoolleen warri Liibiyaadhaa baatan yeroo sana ana caalaatti mucaa kana galateeffadha an feesbuukii irraa lolaa ture malee feesbuukii irratti amboo eeboochise ture malee namni keessootti guruppii irratti sagalee namaa dhaggeeffate inni kaan Oromoodhuma ta'ee deebiraatti dhufee hin beeknu achi keessatti Oromoo kijiba ijoolleen kun googilii keessaa fuudhamte hattuudha jedhee yeroo namni duulatti banu sana obboleettiin koo anas gorsaa ofis jabeessitee bu'aa ijoollee Saawudii warra harkaan kennanu maallaqa guruppii irratti galmeessaa nama ergitee shufeerii fuusisaa warra hawaalaa birrii sana immoo biyyatti maaliif beektu yeroo sun anaaf yeroo hadhooftuudha yeroo uummanni Oromoo illee itti dabareedha sirriitti doolaara 12,500 nama 5 mi'a sabaa laala nama 5 doolaara 12,500 kafallee baamne rabbiin moonuun ganni ijoolleen sun baatee Oromoo galatoomaa jedhe an dhalattuu naannoo Arsiiti an dhalattuu naannoo Jimmaati an dhalattuu naannoo Finfinneetti an dhalattuu naannoo Wallaggaati an akkas jedhanii of ibsanii viidiyoon jara yuutuubii korra jira mucaan kun hin beekamtu feemasas miti garuu immoo haadha miskiinaati galatoomii jedhaanii as jalatti argeetan ol sinii galchee yeroo sun yeroo hadhooftuudha yeroo nu bu'aa turre yeroo Oromoon muraasni kijibaa akkasii itti uummata Oromoo saamuu fi utuu jedhamu itti milkoofne birrii walitti qabannee kanee Maastar Sharafuddin birrii walitti qabannee kanee shiftaan kun shiftaa Liibiyaati akkamitti kafallu dhaga'i waa biraa rakkanneen birrii walitti qabannee kanee immoo uummanni kun akkaawuntii Itoophiyaa keessaan qabanu tokko jedhe barichi 2019 sii galee akkamitti kafallu maal jedhu ijoollee warningii bileera jabaadhaa koppiliin godha ammatti dhuma nama agarsiise keetti warningii bile koppiliin kee andarraa kaasash kana booda Maastar maalan godhee Ijiptitti nama ergina jedhan eessa jirtanaan jennaan Ijiptiin jedheen ayyee Ijiptii yookiin Suudaan keessatti nuu kafali jedhan achumaan dhobsitu kanaan guruppii ijaarranne faamilii ijoolleen maallaqa irratti baraan duruma maallaqa akkaawuntii qorratti hin fuune na taajjabdila ammayyuu wallola jirra aarii wallola qabna fooloo godhadhaa keessaan gaafadha bakka haqaatti na wajjin duuti bakka wallollu qabna amma maal goote isiidha ana faamilii ijoollee sanaa warra birrii walitti qabeechuudha walitti qabannee guruppii waatsaappii ijaarranne maal goona faamilii akkamitti kafallaa jennaan jarri maal jedhan maallaqa harkatti fudhan jedhani amma gaa maallaqa nama 5 doolaara 12,500 yoo kennine uummanni kun shiftaadha kan jedhu fide yaada tokko tokkoon kaffallaa keenya baaftee keenya dhiiften jedhinaati tokko tokkoon kafallaa jedhee yaada fide walii galan tokko tokkoon kafallee birrii abaluu guunneerraa nuu baasaa jennee kafalle nuu baasan ammas abaluu guunneerraa nuu baasaa jennee jechuudha malaan rabbi nu gargaaree jennaan waan si dhibu Maastar Sharafuddin Oromoo ta'aa Kairoo keessa namni jiru maqaa waamuu kan hin danda'u nama walitti buusuuf anniise malee yeroon aare nan dubbadhaa waan kana yoo yaadattani Oromoo ta'aa warri maallaqa ijoollee kanatti nyaatee jira beektaa maallaqa ijoollee kana walitti qabee ka'ee shiftaa Liibiyaatiin kottaa fudhaa jedhee Ijipti keessatti nama qabsiise jira shiftoota kana hin milkoofne garuu shiftaan shiftaadha miti namicha isa qabame simbeen nuttee bilbila bilookii ofirraa goote namichi ni hidhame ijoolleen hin baane
dawwalanii maal godhan beektaa shiftaa Liibiyaa sanatti. Mubaarak birrii guddaa uummata irraa guuree jira. Doolaara 20,000 godhaa. Ijoollee 12,000 hin baasinaa. Mubaarak 20,000 fuudhe. Oromoo harkaa 20,000 fuudhe jedhanii itti mala. Jarri shiftaa ammoo maal jedhan? Dhugumaati doolaara 20,000 yoo walitti qabde 15 nu godhi nuufis 5 nyaadhu naan jedhan. Lakkii aan akkaawuntii koratti walitti hin qabamne. Akkaawuntii maatii irratti walitti qabame. Yoo rabbii sodaatan naa gadhiisaa jenna. Rabbii ati jettu kana yoo barbaadde utuu argine qabnee si agarsiisna naan jedhan. Uummata kafaraadha. Uummata baalagee akka Liibiyaa argin beeku. Si galee kanaaf waa'ee Liibiyaatti hin galu kanaan jedhaa jiru baalagoota. Walumaa galatti akkuma taane ijoollee kana yaafannee viidiyoo baafnee agarsiifne. Saalfachiifne miti yeroo sana. Amma immoo jaraa wajjin hojjetanaan jennaan dhiiseen barre cakkanee jechuudha malee nama Liibiyaa keessatti maaru. Ana akkamittan uummata Liibiyaa eessattan beeka barra. Waan siin jettu nabdu uummanni. Maalan godhe? Gargaarsuma Liibiyaa keessaan harka fudhe. Ijoollee nama Kaanaadaa teesseenan sodaattu masheen miti mastar. Kaanaadaa teesseenan sodaattu. Waan si dhibu namni birrii ijoollee kanaa walitti qabee nyaatee badee hin du'e. Dhaggeeffadhu sittan hima. Ijiptiin keessa ture birrii ijoolleen kafalattee deemtee achi keenya irraa nu kafali jennaan didee ofii isaatii badee Faransaayiin galee gaafa ijoollee ilaa dubbii rabbii ilaala. Gaafa ijoolleen Liibiyaa keessaa doolaarri 12,500 kafalamee ijoolleen Liibiyaatti baatu dukkana keessaa dukkana oggaa lamaa keessaa gudeedamuu oggaa lamaa keessaa yeroo baate fira bira geessu maaltu maal ta'e beektaa gurbichi bashannana dhaqee dhaggeeffadhu. Ijoolleen hadha baate gurbichi hadhuma bashannana dhaqee bakka bishaanii utuu bishaan daakaa jiru bishaan isa nyaatee du'e maal jetta gaa gurbaan birrii jalaa nyaatee deemu. Ijoolleen kun bahuu yeroo arganu